Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sabaa cunqurfamaa Naashinaal Piriis miidiyaa oduu addaa qabadheen dhufe hangafoota oduu addaa wajjin ani OM. Kaadireen furdoo malee guddoon qabduu jedhan keessattuu Shimallis Abdiisaa nama qalbiin tamaare osoo hin taane nama rabbiin abaareedha. Diina ummata Oromoo fi amantaa Oromoo walitti naquudhaaf hamma garaan isaa guddatu afaan isaa dubbata. Wanti nyaate isaaf hin milkaa'in, wanti nyaates isaaf hin sifaa'in dhiyeenyumatti badee nama saree arraabe isaa godhuu jedhan. Niitoleen abbaa isaayyee carraangoo argatanii yeroo ummata Oromoo kiraarsan kalee paantii wayyaanee dhiquun irraanfatanii laata kan jedhu gaafii ummataa. Eebbi kitaaba gooticha Oromoo Taaddasee Birruu tooftaa Oromoo ittiin arrabsaniif haala mijataa ta'eef akka jiru afaan Araqee Amaaraa irraa ragaa guddaadha. Erga du'een boqannee yeroo jiruu sin gammannee miidhaan gamalachuu yakka badii ta'e yeroo ummata Oromoo gootota isaa ciisa dhoowwanii sanyii irraa mulqanii Yahudaaf Arabaa galchan bulchiinsa fardeen Amaaraa murna xiqqoo yataraggamee buduun jedhamu keessatti tuffii Oromoo qaban calanqisiise. Seenaa ta'e karrarree irraa ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa orma fagoo miti warruma Oromoon ilma abbaa gadaa jetteetti waywaatti keessaa akka ta'e ragaan mana maree paarlaamaa miseensota harreen yataraggamee buduun irraa xixxiixaa jira. Moggaasa maqaa Yahudaa Arabaa sirreessuun dura Shimallis kan jedhu dhibbaan dhibbatti kan Amaaraati. Yoo afaan Oromootti hiikamee kuma deebisii kan jedhu ta'aadha. Kun eenyu ilaallata? Sirni beera Amaaraan dhuunfatame mootummaa kamuu dhala Amaaraa jalaa ka'uu akka hin dandeenye namichi fuula lummuxii gara barmeelii ifoomseera. Oromoon gootummaa fi tokkummaa keetiin kaatee sirna fardeen Amaaraa yataraggamee buduun ofirraa yoo hin cabsine cabuun kee waan hin oolle. Waraana ijaarachuun kee erga yakka ta'e Amaarri waraana ijaarachuun maaliif eeyyamamaa ta'e kan jedhu ilmi Oromoo kamuu uf gaafadhu. Sabni waraana hin qabne yeroo kamuu saba sodaattuudha. Goonni sabaaf hin duune yeroo kamuu masakamtuu diinaatti kasaaraa guddaadha. Gochaan fiinxalleeyyii shororkeessitoota bulchiinsa fardeen Amaaraa yataraggamee buduun biltsiginnaa yakka ajjechaa duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwachiise raawwatamaa jiru itti gaafatamummaan fardeen Amaaraa yataraggamee buduun akka ta'e addeeffameera. Qorsuma sammuu yeroo tokko pirezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii fi badhaafama Noobel Piriis nageenyaa kan turan Neelsan Mandeelaan eegdota isaaniin har'a laaqana masaraa keessatti nyaannu ala deemne magaalaa keessaa iddoo tokko haa nyaannu jedhanii ba'an. Hoteela tokko deemanii nyaata ajajatanii hoteela sana keessatti namni biraas nyaata ajajatee nyaatee taa'aa jira. Mandeelaanis yommuu nyaachuuf ka'an eegdota isaanii keessaa nama tokko waamanii akkas jedhaniin. Nama adii sana naaf waamaa waliin nyaannaa jedheeni waamsisee waliin nyaatan. Namichi adiinis waliin nyaatee ba'ee deeme. Eegdota keessaa tokko namichi adiin sila sun dhukkubsataa natti fakkaataa jedhee Mandeelaanis maaliif jettee jedheen. Eegduun kunis deebisee sila yeroo laaqana nyaannu namichi hollataa ture ija keessa ol jedhee nun ilaalu sodaataa dafqi fuula isaarraan dhangala'aa ture jedheen. Mandeelaan lakki waan dhukkubsataa ta'eefi miti yeroo mana hidhaa turetti inni eegduu kutaan keessatti hidhamee ture yeroo baay'ee reebamee dadhabame yeroo dhufu an dheebodhee bishaan naaf kenni jedhee yeroon an gaafadhu hoodunaan jedhee fuula kootti fincaan facaasaa ture. Amma kaloo sana waan an baadhu si'ee qaana'ee sodaate jedhee deebiseef. Waanuma hundaafuu guyyaan ni dhufa. Cubbuun qorraan karatti takkaa gubbatti takkaa jalaan nama oolcha. Baraa fi yeroo ilaaltee ammeenyarra gootu boru akka hamtuu beeki. Barri faallaan tokko namaaf hammaara, bara tokko ammoo namaa hammaara. Warri dhugaan jiraatu yeroo kamuu injifataadha. Dhugaan abbaa feete in sodaattu, abbaa feeteef in loogdu. Tokko loogdee tokko hin balfitu, hiyyeessa dureessa garee baay'ee garee xiqqoo murna badii gandaan jettu. Addaan hin baafattu hundumaaf gatii isaa waan raawwatti. Ammoo jireenyi bu'aa bahii hedduu of keessaa qabdi. Inni har'aa humna qaba jedhee akka barbaadetti nama gochuuf yaalu borummoo waan qabatu wallaala. Barri dabareedhaan nama geechi jedhe weellisaan Oromoo tokko. Waan hundumaa'u yeroo argadhe jedhanii nama miidhuu sirrii miti. Namni miidhame sun guyyaa tokko yeroo argachuu mala waan ta'eef akkuma Mandeellaa sana jechuudha. Amma oduu biyya alaa.
oduu raajii namni xuraawaan addunyaa irraa umriin isaa waggaa 94 itti du'e TV mootummaa Iraan nama waggaa 60 osoo hin dhiqatin deemee jechuun beeksise. Namoonni naannoo sanaa qufaan dhumuu irraa du'achuu baqachuu isaa ji'oota dura akka xuxuuxuu gochuuf raawwatame. Aamoo Hajjii dhukkubsachuu sodaachuu waggoota 60 oliif hin dhiqanne jedhame. Du'a isaa ji'oota muraasa dura jiraattonni ganda garaa mana fincaanii geessuun dhiqatu turan. Nyaanni isaa baay'een jaallatu piroospaaykii faca'ee yoo ta'u mancaa bineensota tubboo keessatti tamboo xuuxu ture. Namni Iraan waggaa 10f bishaan waraabuu dhabee isatti nama xuraawaa addunyaa jedhamu moggaafame tokko umrii isaa waggaa 94tti du'uu miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Inni kunis hin fuudhin ture. Bulchiinsa Abiy Ahmad humna qilleensaa fayyadamuun yakka duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufee jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Abaa'oo Waboon ibsa baaseen guyyoota muraasa darban qofa jechaan jumlaa dirooniif xiyyaarota waraanaa fayyadamuun lixaaf giddugala Oromiyaatti akka hammaatee jiraachuu himeetti jira. Aanoleen Nunnuu Qubbaa, Waamaa, Angoolaa, Meettaa, Walqixxee, Cobbii fi naannoo isheetti haleellaan uummata nagaa irratti xiyyeeffate raawwatamuu ibseetti jira. Haleellaan raawwatamu kunniinis manneen barnootaa fi iddoo hawaasni itti walitti qabamu irratti kan fuulleffate ta'uu eeruun sababuma kanaan lubbuun lammiilee nagaa 70 lakkaa'aman darbeera jedhe. Tole kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa Naashinaal Piriisin miidiyaa oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaata. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.